Dreamstime.com audio. تولي هردفتوت زاد بودكاست. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجيني كين كان كوجا كان أني رامد لجين قارن أكسمس ممكن غرغرا كيسة كتامري بيو إسنجر تنتي إسنجناها كوبتو جيشا أرس دفني تنجرا سجنتا مودنون موتنو دجدو كبني كنا في موجا جلك برا هم تمر سجنتا كينيا تفانا نفودا يمكن أماف قلبي ندو كبوان أفيرا كينيا كيسومان كينيا كان هر أمو درجة جيسة جميس dargaggeessa jajjaba Abdurrahman Muhammad qabanneetiin dhufneetiin jira. Kanaaf immoo sagantaan eegalameetiin jira. Ani jalqabarraa hamma xumura sagantaa kanaatti kan isin waliin turu ani Abdii Yoodhaa faana nu fuudhaa yookiin qaamaaf qalbii nu duuka bu'aan dhaamsa keenya. Tole irra deebiidhaan assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Abdurrahman Muhammad. يا Sa'aatii kee qaalii irraa nuuf laattee nuuf gumaachitee waamicha keenya awwaattee nu kabajjee asitti nuuf argamuu keetiif galatoomii ulfaadhu sin jechuu barbaada. Hawaasni hedduun si beeka namoonni magaalaa keenyaa akkasumas immoo hawaasni sin beekne immoo irra hedduudha. Gammuma wal barnootaatiin eegallaa jalqabatti Abdurrahman Muhammad eessatti dhalatee eessatti guddate? قالتوما سرنا فيرو كيسنيف ياو مانكي يا ولدتي عبد الرحمن محمد جرامو كسما مكان نمون التناوم اللي باي جرا نمون دي غري عبد الرولي كجران تجرا كسما ابدكس جران تجرا غرو مانكي يا كادا فبانكي يناوا سنجي جرا عبد الرحمن محمد ريفو سما وروني دا وتوتاچو عبد الرحمن محمد جرا كان وامتن كبجاني سين دافن تولو الفرد ايستي دلت Asuma dhalonni kiyya jechuudha asuma magaalaa Moroobee keessa naannawaa Dossaati. Kan durii kiyyatti awwaalame naannawaa Dossaati. Akkasuma kan itti guddanne immoo naannawaa Masjiida Hamzaa. Akkasi. Tole ulfaadhu egaa ilmi namaa erga dhalatee qilleensa addunyaa kanaan wal simee waa barnoota eegala. Waa beekuutti ce'a. Erga of beekee erga ulee dhadhaabsatee maal jedhee daa'imii akkasuma takka lama jechaa gama waa barnootaatti ce'a. Abdurrahman Muhammad barnoota Islaamummaa yookiin Qur'aana qara'ee jira. Qara'ee jira. Samboodoo gama waa barnoota jechaan waan akka arba'inaa waan akka hadiisaa maal maal? Awwalan ilmi Islaamaa tokko yeroo dhalatee soba jedhutti jechuudha. Kan inni seenu qaraatiidha maaliifu? Nama Qur'aana qareetu ilmi kaan gara barumsaa yoo ta'e illee beekuu danda'a. Maaliif awwala sammuun kee Qur'aanaan banamuu qaba. Kanaafuu awwalan kaseen Qur'aana barumsi ammoo achi booda jechuudha. Barnoota illee barattees ni jirta jecha barnoota saayinsii illee Qur'aana xumurtee sana booda gara barnoota saayinsiitti ceetee jecha barnoota Qur'aanaa hagamta baratte? Qur'aana wayita ijoollummaa daa'imummaa irratti jechuudha Qur'aana qaraane achi booda wayita timirtii naannoo kutaa 6 barannu kitaaba arba'ina buluuga kanneen qaqqaraa turre asiroo akkaabii jedhama masgiida yeroo akkaabii jechuudha. Achi qaraa turre yaa garuu qaraan illee qaraatiin sunillee akkasitti san ijoollummaan nu jira kun daa'imummaa san qaraan illee baay'een jedhamu garuu homaan jennu qaraaneerra. Amma dhaabdee moqoraa jirta. Amma dhaabneerra. Amma dhaabdanii jirtan. Inshaallah itti deebina yoo rabbi. Yoo rabbi jedhe. Sammuu dammoo gaatu akkuma jalqaba irratti naa kaaftee takka lama jechaa barnoota Qur'aanaan sammuu keenya bannee itti aansee immoo gara barnoota saayinsiitti ceena. Naan jettee nun turte. Yaa suni sirriidhaa dirqamas immoo barnoota saayinsii elementarii haayiskuulii pireparaatoorii akkasumas immoo yoo gama biraatti qaqqaceeteetiin jirtu taate mee tartiibumaan elementarii isa baratee sana booda immoo haayiskuulii isa baratee pireparaatoorii isa baratee. Awwaala elementarii asuma jechuudha. Maddolaabuu mana barumsa Maddolaabuu namni hin beekne hin jiru magaalaa Roobee keessa ta'e mana barumsa waan hundaan beekamaa ta'e akkasuma uummanni qabsoo qabu uummanni barate achuma keessa jedhee yaada. Yaa kutaa tokko ga 8 achi baranne achi booda ministirii fudhanne kazaa gara preparaatu maannoo haayiskuulii Maddolaabuu Roobee Maddolaabuu kan waliin baranne isallee asumaan jechuudha. Haayiskuulii mana barumsa sadarkaa lammaffaa Roobee. Sadarkaa lammaffaa Roobee. Isa barannee preparaatorii illee. Preparaatorii illee wal lamasaatti baratanii jira. Garuu yeroo ammaa walitti dabalamee jira.
osoo inni walitti hin dabalamin kan nuti baranne. Keessanitti baratan jecha. Tole galatoomii ulfaadhu haalli barnoota keetii kana fakkaata. San booda pointiin yuunivarsiitii yookiin qabxiin yuunivarsiitiin dhufne yuunivarsiitiin seenne. Maala walayyuu preparatoriichi ta'uuf yeroo san qabsoo nama barbaachisa. Preparatorii ta'uu qabsoo kenna intaramaan moodi. Maal ni maqaan? Daganneera. Intaransii. Kutaa kudhan irraa wayita kudha. Maatirikii yaa. Maatirikii illee awweessan qabsoo barbaachisa. Walii uffata gurraacha pirippii yeroo kennu uffata gurraacha godhatanii pirippii san uffata san godhachuuf qabsoo barbaachisa waan ta'eef yeroo san maatirikii haala gaariin qabxii bareeda finnee tarreerra. Alhamdulillah yoo sanii preparatorii illee itti fufne achuma qabxii bareeda galmeessuudhaan gara yuunivarsiitii Adaamaa jedhama. Adaamaa immoo sanitti akkatti seenan qabaastuu jedhama mana barumsa. Adaamaa saayinsii teekinooloojii. Achi seenuuf awwaala qabxii si gaafata. Qabxii sana immoo bareeda fiduu qabdaa 420 olii sanitti 420 irraa kaza mana barumsa yuunivarsiitii Madulaawoo jechuun achi qormaataman onlaayinii qormaatamnee darree astuu baranne jechuudha. Astuu nu ga'e akkasitti. Astuu hayyee tole galatoomii ulfaadhu haala barnoota maal keetii asumatti dhaaba. Ammoo barnootatti jirtaa? Eetti jiree. Ammatti jechaadha. Barataa yuunivarsiitiiti. Ammallee baratama yuunivarsiitiiti. Tole galatoomii ulfaadhu jecha dhiyeenya kana waan gaarii hawaasaaf gama ogbarruu afaan Oromootiin isaa ta'u gama dhaamsa uummataatiin waa'ee waan gaarii waan silaa barnoota guddaa irraa argatan akkasumas immoo waan dhaloonni keessatti of ilaalu waa gumaachitaniitiin turtan siifi Abdiisaan Maammaa jechaadha. Abdiisaan Maammaa meetire? Abdiisaan Maammaa sababa jiruutiin amma United Kingdom argama. United Kingdom argama. Inshallah ka wal arginu ta'a muraasa booda. Abdiisaan Maammaa. Isa waliin. Gaala gaarii. Inshallah. Abdiisaan Maammaa waliin jechaadha. Tole jechaan beektaa kitaabicha irratti Abdurrahmaan Mammadiis Abdiisaan Maammaa jedha. San booda immoo kophaa keessi argu Abdiisaan Maammaa dhiiftee ol seenti maal waan jedhuuf beektaa. San booda gaa Abdiisaan Maammaa maal keeti? Abdiisaan Maammaa saahiba kiyya. Saahiba jechuun mastawaatii keessa of laallataniiti saahiba jechuun zaniifuu fonfoon irraa cinne jechuudha. Fonfoon irraa jettan. Zanuma dhiigaa qabdanii? Namoonni baay'een ho'itaa obboleeyyan illee fakkaatan malee obboleeyyan isin seenamu jiru jira. Yaa'u saahibuma malee obboleeyyan illee miti. Garuu obboleeyyan obboleessuma musliimaati jechaadha. Tole galatoomii ulfaadhu waa tokko bu'uureessuudhaaf yaadatu barbaachisa. Kitaabicha imala jiruu jedhu jechaan akkuma jalqaba irratti kaasee dhalootaaf gumaachitanii isin jirtan waa hedduu keessa ceetanii jechaadha. Yaada kitaabicha barreessuu yaadicha maddisiisuu Abdurrahmaan Maammadii moo Abdiisaa Maammaatu jalqaba yaada kana wixine yookiin yaada kana kaka'umsa yaada kana burqaan yaada kana eenyu? Akkuma jedhamu sammuun keenya oorruu keenya yaadni keenya immoo akkuma sanyii keenya ta'e jechuudha. Yaa'u yeroo akkaataa itti barreessinee qabnaa wal irratti yeroo koronaa sanii tureera kitaaba kanaa barreessinee yeroo koronaa san wanni martuu firiidhaa wanni barattu hin jiru mire. Sababa sanii ol gennee gaaf tokko somateen jechuudhaan yaaduma kana dhiyeesseef. Waan haarawaa kana yaa. Kitaaba waan akkanaa jedhu ijoolleen tenne yeroo ammaa gama jiruutiin jechuudha imala jiruu inni miree maqaa gara jiruutiin maal keessa jiran yeroo ammaa ijoolleen shamarran keenya maalii gara jiruutiin jechuudha dhiironni keenya baay'ee badaadhanii soo kanaafuu osoo itti fidee yaada kana kitaaba kana osoo kitaaba imala jiruu gama jiruutiin jechuudha yoo barreessine maal fakkaata yeroo keenya akkanaan fixuurra jedheen yaa inni illee yaada bareedaa fidee fi achumaan yaadi kiyyallee ta'ee fi achumaan walitti deebinee kitaaba kana barreessuu dandeenye. Alhamdulillah kun uummata keenyaan geenyeera. Maddi yookiin bu'uurri kitaaba barreessuu jalqaba irratti si ture. San booda saahiba kee Abdiisaa Maammaadhaan geettee bifa wal mariitiin, bifa wal afoo qabuutiin, bifa waliin tarkaanfatuutiin waan san wajjin eegaltaniitiin wajjin xumurtanii jechaadha. San qofaa miti jechaan bu'uurri isaa kana haa taatu malee jechaan wantoonni itti naakaafti waa hedduudha jechaan imala jiruuti waa hedduu gama dargaggeessaatiin gama dargaggeettiitiin. Gama jiruu hawaasummaatiin waa baay'ee of keessaa qaban ittiin naakaaftiin jirtan machaadha. Tolemee namni tokko gaafa waa barreessuudhaaf gabba'u waa hedduutu isa fuuldura dhufa. Isin kitaabicha barreessuun keessan jechaan dhaloota biraan ga'uu qofa osoo hin taane dhaloota ittiin jijjiiruuf moo beekamtii ittiin argachuuf moo maallaqa ittiin argachuuf moo maali kaayyoon isa duuba jiru? Kaayyoon isaa akkuma awwaala siitu jechuudha awwaalayyuu badii uummata keenyaa argineeti
akkaataa shamara kennaa dargaggeessa kennaa nu ammoo waan kana maaliin jijjiiruu qabna namni waan amma keessa jiru kana waan gaarii si'uu danda'a shamarri kenna akkasuma dhiironni kenna kanaafuu waan kana uummata keenya jijjiiruuf awwalayyuu waan ati nama jijjiiruuf ajirii qabaallee tokkoffaa kanaafuu kan uummanni jennee jechuudha akka uummanni keenya jijjiiramannee uummata keenya biraan gahuudhaaf yaada goone alhamdulillah uummata keenya biraan geenyeerra ka jijjiiramu rabbi beeka. Hayyee kaayyoon kitaabichaa waan biraa osoo hin taane dhaloota ittiin jijjiiruuf ture jechaadha. Yaa akka haasawamutti kitaabichi guutumaan guutti seenaadhaan kan faayamedha. Seenaa adda addaatiin kan faayamedha. Maddi kitaabichaas ture yookiin maddi seenaa saniis ture. Seenaan sun seenaa uummata keenyaa ijoollee mateenna. Fakkeenyaaf namoonni baay'een jechuudha. Gama jaalalaatiin miidhamantu jiru. Namticha san bira dhaquudhaan jechuudha. Seenaa jaalala isaa irraa fudhannee akkasuma gorsa dhumarratti jechuudha gorsa qabu waan ta'eef seenaa sana irraa fudhachuudhaan dhumarra gorsa kennaaf. Ka jaalalaa kan akkasii jechuudha gama jiruutiin isa kennaa akkasuma toora yuutuubii garaagaraa irraallee waan seenaa jiru ilaallee akkasitti ka fudhannellee jira. Akkasuma daawwaadhaan dhumarra hadiisa rasuulaa fiduudhaan sallallahu alaihi wasallam akkasii fiduudhaan goonee turre. Maddi isaa kanniinuma inshaallah kitaabni waan godhatti fufullee warroonni seenaa qabdan asumaan qophaa'aa isin bira dhufanii kan isinirraa barreessu. Seenichi seenaa qabatamaadha jechaadha. Seenaa haqaati seenaa dhugaa irratti. Seenaa haqaati malee jechaan waan isin ofii keessanii kireessu yookiin gootan yookiin uumtanii miti jechaadha. Seenaan seenaa qabatamaadha. Keessa deemtanii godaaf ganda wantoonni akkanaa jiran yookiin seenaan akkanaa kun jiran seentanii baaftanii dhaloota biraan geettanii jechaadha. Tole galatoomee ulfaadhu jecha barreessanii xumuruuf yeroo hagam isinitti fudhate kitaabicha? Kan barreessine akkuma beekamu yeroo koronaa sanii yeroo koronaa sana akkuma barreessineen jechuudha intaraansiin ga'ee ture yeroo kennatti barasamaa fudhannee waan ta'eef achumaan intaraansiin ga'uudhaan kitaaba barreessinee geessine intaransii gennaan gara barumsaa deebine. Gara barnootaatti as deebitanii jechuudha. Barreessanii kitaabicha barreessanii maxxansitanii geessanii hawaasicha bira osoo hin ga'in kitaabichi ture jedhama. Dhugama sun. Dhuguma. Sababni hoo? Sababni isaa akkaataa nuti daleeyne ta'uudha. Kitaaba sana eegalchine akkaataa wala qophii barbaachisa waan tokko. Osoo hin qophaa'in nama dura bahuu hin danda'amu. Kanaafuu sababa qophii geessuudhaan akka ji'a lamaa takka ture akka kitaabni eega maxxanfamee galee ji'a lama ture achi booda gara uummata keenya baasne maaliifuu qophii malee wanni tokko hin ta'u nama dura bahuuf qophii barbaachisa. Kanaafuu qophii xumurree uummata dura bahuuf sababa sanii akka ji'a lamaa akka ture jechuudha. Walumaa galatti barreessanii xumuruudhaaf hagamta akkasiin fudhate? Yeroo barreessinee xumuruuf akka ji'a lamaa takka fudhateera. Barreessinee gara waan deebisnee jechuudha gara laaptooppiin kompiitaraan illee barraa'ee wala luukii irra barreessina waan ta'eef luukii irraa eegeessine immoo gara wanni finnee laaptooppiin akkasii barreessinee turre achi booda akka ji'a lama naannoo sanii bara. Ji'a lama keessatti kitaaba barreessanii xumurtanii jechaadha. Bifa maxxansaatiin bifa. Nama lamaan barreessina waan ta'eef innillee nama garaagaraa irra seenaa fuudhuudhaan anillee jechuudha wal bira deemnee waan tokko fuunu akka yeroo kenna qusachuudhaaf akkasii walitti deebisnee eegasanii kitaaba sana innillee seenaa inni fidee baay'ee jira anillee ka fidee baay'ee jira akkasii walitti deebisnee eegasanii kitaaba ta'uu goone uummata keenya biraan geenye. Tole galatoomii ulfaadhu daawwattoota Zaad Podcast sagantaa keenya kan muuxannoo jirurraa waan gaarii akka hubataatiin jirtan abdii qabna. Kanaaf immoo gaa isinis chaanala YouTube keenya Zaad Production subscribe share fi like gochuudhaan Zaad Podcasting gama saniin isin dhaqqaba. Ammas qophiin keenya hin eegalame malee hin xumuru. Kanaaf immoo qaamaaf qalbiin ammas akka nu duuka buutan isiniin jenna. Kan biraa immoo qeeqas haa ta'u yaada adda addaa Zaad Podcastiidhaafis haa ta'u Abdurrahmaan Muhammadiif gama saanduqa yaada yookiin iddoo comment jettu saniif nuuf laadhaa yookiin nuuf kaayaa isiniin jenna. Ammas faana nu fuudha. Tole Abdurrahmaan Muhammad keessattuu jechaan akka haasamutti waa'ee ispoonsaraa yookiin waa'ee gargaarsaatiin wal qabatee waa hedduun haasa'ama. Waa hedduutu jedhama. Mudannoo hedduu keessa dabartaniitiin as keessan jedhama. Wanni kun akkam? Mudannoon jira? Mudannoon maal namni kitaaba barreessu hunduu namni mudannoo hin qabne hin jiru. Mudannoon tokkoffaa mudannoon baay'een jiru gara ispoonsaraatiin. Yaawwatu waan tokko maxxansitee nama biraan gahuuf duniyaa si barbaachisa waan ta'eef. Kanaafuu nu ammoo barataadhaa waa harkaa qabaachuu akkasitti hin dandeenye. Yaa'u sababa sanii ispoonsara illee gaaffannee jira. Ispoonsara san keessa ammoo mudannoon baay'ee jira.
Yaa jechaan hawaasni keenyallee bu'aa ispoonsaraa kana beekuu dhabuu waliin wal qabatee inumaayyuu xalayaan tokko qullaa isinitti deebi'ee jedhama. Dhugaama sun? Dhugaadha. Xalayaan sun awwaala fakkeenya tokkoffaa irratti uummanni keenya jechuudha hubannoo ispoonsaraa irratti hin qabu. Ispoonsara jechuun kadhaa itti fakkaata waan namni tokko jechuun waan kadhadhee naa kennaa. Ispoonsara jechuun ammoo akkasii miti. Kennitee fi irraa fudhachuu jechuudha. Waan kennitaa fi inni illee sirraa fayyadama jechuudha. Fayyadamni isaa sun atiin beeksistaa fi sababa beeksisanii ammoo atillee bu'aa irraa argata birri inni si kennu sanii inni ammoo beeksisan argata. Sababa beeksisanii manni isaa beekamuu fi danda'a. Kanaafuu ispoonsara ta'uun isinitti haa baratu immoo jiraattota keenya. Hayyigaa daawwattoonni keenya kabajamuun ispoonsara jechaan kadhaa miti kennaniitiin hin fudhatudha. Jechaan bu'aa buufatanii booda bu'aa buusudha waan jedhu jechaadha. Kanaaf immoo dargaggeeyyii yookiin namoota umrii lafaa dhufaa kan seenaa hojjetaatiin jiran hedduu cinaa akka nuuf dhaabbattan kabajaadhaan isin gaafannaa. Kan biraa immoo inumaayyuu isaanirra darbee namoonni tokko jechoota hin taane jechoota abdii nama kutachiisuu danda'an waa hedduudhaan isin darbataatiin hin turanii jedhama. Dubbiin sun dhugaa osoo? Dubbiin tun maal dhuguma? Tokkoffaas ispoonsaruma irratti waan ta'eef inni kun namtichi jira abbaa qabeenyaati yaa'u qabeenya bichaa miti waan dhaan sammuun illee waliin barbaachisa. Namtichi tokko ispoonsara gaafannee turre wayita ispoonsara gaafannutti harki nurraa bu'e nuun jedhe harki numarraa yaa'e nuun jedhe. Maal taatan? Harki irruma jira. Sila maal taatan jenneen waraana nutu gargaara, uummata buqqee nutu gargaara. Ani birri maas hin kennu homaa hin qabu nuun jedhe. Ofii bara wanni inni qabu iyyuu wanni achi keessa jiru jechuudha. Fakkeenya namni tokko yoo miliyeenera ta'e miliyeenerraa fakkeenyaaf kuma kudhan yoo si kenne homaa isaa wanni miidhu hin jiru. Homaa isa miidhu. Yaa'u bara nu isin kadhataan jiru ispoonsaraa fi kitaaba maxxansuuf hin jennuuni. Kitaaba miti amma osoo quraana maxxansanii quraana maxxansu hin jedhu. Wanni kana waan quraana jechuun waan ruhii isaatti kennuu qabu bara. Quraana jechuun awwaala yoo akkaataa dhufe ruhii itti kennanii asiin gahaa waan ta'eef. Kanaafuu wanni akkana akkasinitti hin barannee irraa deebi'aa ta'uu badhaa jennaan namtichi sunillee isin nu daawwataa yoo ta'u nama daawwatu yoo ta'u suma waan kana ta'uu gara rabbii deebi'aati wanni akkana akkasinitti hin barannee. Tole galatoon dhugaa dubbatuudhaaf hedduu keessa ceetaniitiin as geettan namoonni tokko kitaaba barreessuu yoo jedhamu jechaan homa yeroo muraasa keessattii fi waan muraasaan hojjetaniitiin gadi baasan itti fakkaata. Garuu wantichi akkasii miti yaaduu gaafatu bu'aa bahii hedduu nama gaafata ejjennoos gaafata. Kan biraa immoo gargaarsa hawaasaallee gaafata yaadaan haa ta'u gama maallaqaatiin humnaan waa hedduu mixiinuu wal gargaarteetiin laga ceeti. Qunceen wal gargaarteetiin arba hiiti jedha Oromoon yoo mammaaku. Kanaaf immoo wal cinaa haa dhaabannu wal haa jajjabeessinu wal haa guddifnu jenna nutis. Tole egaa waa hedduu keessa ceetanii gadi erga turtan booda abdii murre jechaaf gochi garaagaraa isinitti darbatamus of duuban deebine ejjennoo qabdan ture. Kana hunda keessa ceetanii kitaabicha gadi baaftaniitiin jirtan eebbiftaniitiin jirtan dhugaadhaa miree? Dhugaadha. Ayyee simannaan kitaabi uummanni keessattuu uummanni magaalaa keenyaa simannaan inni kitaaba imala jiruutiif godhe akkam ture maal fakkaata haga ammaatti? Haga ammaatti awwaala magaalaa Roobee irratti dargaggoota magaalaa Roobeetiin galatoomannanii dargaggoonni magaalaa Roobee qaama lafaa dhufaa jiran waan hundaanuu nama qaraman jechuudha qaroomina qabanii. Fakkeenyaaf eebba keenya irratti tokkoffaa akka hirmaate dargaggoota magaalaa Roobeeti. Lammaffaa irratti immoo ispoonsarallee kan ta'e dargaggoota magaalaa Roobeeti. Asumaan galatoomaa akkanuma itti nuuf faayinaan. Maaliifuu dhaloonni amma dhufu kun jijjiiramaa deemuu qaba. Akka duraanii akka abboota yoo ta'e akkasuma hafuun qabu. Wal utubuu qaba. Wal cinaa dhaabachuu qaba. Akkanuma itti faayinaan dargaggoota keenya. Simannaan akka gaariitti isiniif taasifamee jechaadha. Keessattuu immoo gara dargaggootiin jecha. Dargaggoon ulfaadhaa jennaan kan nuti isinitti haa baratu. Jennaani sana booda immoo erga eebba raawwataniitiin turtanii booda FM magaalaa Roobee bifa interviitiin keessummaas godhee sanuu liivii si affeereetiin ture jedhama. Akkasi. Dhugaadha. Dhugaadha akkuma tasaa silkiin dawwalamee nurra bu'ee. Sila maa shooftan jenneen wayita nu dawwalan sila ijoollee mooyii waan nu dawwale seene qalbii seenee awwaal yaa wanni dhugamaa namtichaa wal arginee turre ka intervii nu godhu. Wal arginee akkas naasofsiisee eegasni barumtaa namamee ture akkasitti gara FM magaalaa Roobeetti dhiyaanne. Galatooma FM'n
magaalaa Roobii. Isinitti haa baratu. Hayyee nus galatooma jennaan dhaloota akkanatti gadi baasanii yaada isaa irraa fudhatuun akkasumas hamilee itti horuun akkasumas immoo yaadaaf qeeqa inni qabu gadi baaseetiin akka inni haasuuf bifa miidiyaatiin gadi baasanii akkasumas waa hedduu inni keessa ceetiin as gahe gaafatanii tiniin hawaasa biraan ga'u waan guddaadha. Kanaaf immoo FM magaalaa Roobee nutis galatooma ulfaadhaa isinitti haa baratu of durattis waa hedduu isinirraa eenaa jennaan. Garuu gaafiin jalqaba kan isaanii ture jechaadha keen turre. Gaafiin kama isaanii ture. Gaafiin kama isaanii ture. Atis awwaatteefii jirta. Awwaaddeefii. Galatoon ulfaadhu dirqama masirraa jiru baatee jechaadha. Mee namoonni tokko waa wayii eegalaniitiin hin dhiisan. Ispeeshaalii gama aartii Oromoo keessattuu immoo gama magaalaa keenyaatti yoo as deebitu namoonni tokko waan wayii hin eegalanii hin dhiisan. Fakkeenyaaf gama fiilmiitiin gama ogbarruu dagaagina afaan Oromoo kanaan keessattuu jechaadha. Gama fiilmii haa ta'u, gama kitaabaatiin haa ta'u, gama baacuu adda addaatiin haa ta'u waa hedduu ilmi namaa eegaleetiin hin dhiisa keessattuu dargaggeessa ammaa kun. Abdurrahmaan Muhammad jechuun Abdiisaa Maammaa irrattis cinaa hin jiru. Adda irratti kophama jirta. Yaa of duratti maal yaadamee wanni kun asuma dhaabatamu itti fufa? Yaa walayyuu kitaaba kanarra gara peejii awwaalatti ilaaltu kitaaba lakkoofsa tokkodha. Kun lakkoofsa tokko itti fufa jechuudha. Lakkoofsa lammaffaan illee inshaallah yeroo muraasa booda kan isin bira ta'u ta'a. Kanaafuu hordoftoonni keenya nu eeggadha. Inshaallah isin biraan kenna. Abdurrahmaan Muhammad akka namoota kaanii waa eegaleetiin hin dhiisu. Mudannoo namoota darbe irraa muuxannoo fudhatee kitaabicha yoo rabbiin fedhe tokko lama jechaatiin itti fufa jechaadha. Kanaaf immoo rabbiin si haa gargaaru namoota hedduudhaafis akka fakkeenya taatu abdii qabna. Atuuyyuu jechaan kaayoon keetuu dheeraa. Rabbiin galmaan siif haa ga'u jecha saganticha keenyas gara xumuraatti deemaatiin hin jirra. Daawwattoonni keenyas hedduu faana nu fuudhaatiin akka jiran abdii qabna. Qophii keenyarraas waa hedduu akka hubataatiin jiran abdii qabna. Kanaaf immoo kitaaba imala jiruus iyyafatanii biyyaaf biyyoo inni jiru deemanii bitatanii barnoota garaagaraa akka irraa argatan nutis asumaan dhaamsa dabarsinaaf jechaadha. Kitaabicha ajaa'ibaati. Guutumaan guutti jalqaba irraa hanga dhumaatti seenaa ajaa'ibaa, seenaa barsiiftuu, seenaa bohaarsuu taateen kan faayamedha. Akkanaa mire mee Abdurrahmaan Muhammad ilmi namaa akkuma jalqaba irra sii kaasee dhalatee gara addunyaa kanaatti dhufee eega qilleensa addunyaa kanaa dhandhamee booda mudannoowwan hedduu galmeessaatiin hin deema. Gariin galmeessaa garii hin irraanfata. Gariin immoo osoo ati isii irraanfattee tasiin isiin si hin irraanfanneetu jira. Mee Abdurrahmaan Muhammad mudannoo qaba jiruu isaa kana keessatti sammuu isaa keessatti maxxantee hafte? Mudannoon ijoollummaa keessatti namni hin qabne hin jiru. Yaa mudannoo ni qabne. Akkam? Mudannoon teenya tokkoffaa irratti yoo isin himne sooma keessa yeroo sooma keessa ijoollummaa walii gad deemu jira mana hin teettu. Kanaafuu ijoollee tiimiidhaan wal fudhannee gara safaraa keessa deemne shookaa guurannee yeroon sun zamana shookaatiin wal qabatee illee shookaa sana guurannee ganama baane ganama sa'a lamatti baane halkan aga sa'a 12 halkanitti aga sa'a 12tti hin guurra shookama guurraa baane jechuudha. Gurree akkasuma eegasii nu martuu baay'ifannee feessaala tokko galanne. Yeroo galnutti shookaa gahaa fi inni akkasitti baay'een gahaa mennee guurrinu wayitaan galanii manatti shookaan martuu kan ganama irraa sa'a 12 martuu dheedhiidha. Namoota safaraa martuu nu gaafatanii ta'an nu kennu ennuufti marti isaatu dheedhiidha. Cinniin bicha harka nu fixxee keessaa galli ta'a. Kanaafuu hedduun ammallee si waraanaa argina fakkaate. Ammayyuu maal kun keessa alhamdulillah amma ni baati yoo rabbeedhe. Tole galata ulfaadhu jechaan mudannoo ajaa'ibaati. Keessattuu bara ijoollummaa tuni wanni hunduu jechaadha. Mudannoo akkanaa qofa osoo hin taane wantoonni ijoollummaa hedduun isaanii ni yaadatamu beektaa. Sammuun yeroo san haaraya waa hedduu qabatti. Osoo yeroon sun irra deebitee gaarii ture hin deebitu malee. Mudannoon baay'ee akkasuma mana barumsaatti illee mudannoo baay'ee jira. Barsaa tokko jira. Barsaa misraaq namni misraaq hin beekne hin jedhee baay'ee akkasitti. Namoonni madalaa baratan misraaq inni beekanii. Yaa misraaqin sun maal jedhee wanni inni jedhee nu guutu yeroo baay'ee bakka namti jechuun nama guutuun beekama. Gaaf tokko nuun jedhee kilaasii nu dhufe. Waatiyyoo kenna tokko badee
Suma soqaa jiru namni martuu soqeen dhabee dhiyaatu san. Bahee eegasan kan odaa tokko bira akkana gabee inni odaa jala jira yaada. Obbo Misraaq as jira kottaa na fuudha yaada. Misraaq jechuun bakka barsaa waatiyyoon silaana nu dhuguma seena waan hundi ara barsiisa nama. Mudannoo baay'ee qabda. Hedduu barsiisa. Mudannoo baay'ee qabda. Galatooma barsiisa seenaa yoo nama daawwatan. Galatee ulfaadhu wallahi dhugaa dubbachuudhaaf barsaa kellee asumaan yaadatuun kee waan gaarii beekta. Namoonni hedduun barsiisamayyuu maqaan beekan beekta. Hin beekani. Keessattuu ijoolleen ammaa tuni barsiisama ofiitu maqaan beektu. Kanaa san furdaa qal'aa gabaabaa maal malaataa san fa'aa waan akkasii jedhanii ta'in himan beekta. Siraaqiin akkamitti ollaalla nama seenaa baay'ee qabu. Ayyeegaa qophii keenyas gara goolabuutti deemaa hin jirra. Mee goolabuudhaan duratti daqiiqaa takkaaf yaada walii gala. Zaar poodkaastiidhaafis haa ta'u, anaafis haa ta'u. Akkasumas immoo dargaggeessa umrii lafaa dhufaa. Ispeeshaalii immoo yookiin keessattuu dargaggeessi ammaa kun amaanaa hedduu baadhatee hin deemu. Gateettiin kun yoo ilaalan qullaa fakkaata malee amaanaa hedduu ofirraa qaba. Mee dargaggeessa lafaa dhufaa kanaaf maal dhaamta? Tokkoffaa irratti dargaggoota kennaa waan danda'amu bakka walii kennaa namoota bakka isaa danda'u irratti fakkeenya namni tokko bakka aartii irra yoo danda'e bakka aartii sanitti nama sanii dhiisiif. Atillee bakka biraatti yoo dandeette jechuudha bakka keessan jechuudha martuu bakka danda'utti tokkoffaa achirra wal dhiisuu lamaffaa immoo tokko ta'uudha. Dargaggoonni keenya baay'ee akkasii tiimii wal qoqqoodu jira. Kanaafuu tiimiin wal qoqqooduu dhabnee walitti adeemnu inni alla isaa deessituu irratti immoo warroonni akkas waan walii qabdullee waan akkasii illee of keessaa balleessitee jaalalaan jechuudha. Sadeessituu afareessituu irratti immoo walitti waan jechuun akka namni tokko baratu fakkeenya akka namni tokko fakkii jiraatu jechuudha. Ofii walitti wanni ta'uu hin qabnu wal kakaasuu qabna. Kanaafuu wal bira dhaabadhaatii wal jajjabeessaadha. Kanuma dargaggoota kennaa waan danda'amu. Tole egaa sa'aatii kee qaalii akkuma jalqaba sii kaase nuuf laattee waamicha keenyas kabajjee nus kabajjee nuuf awwaatee asitti nuuf argamtee bifa mudannoo dubbachuutiin muuxannoo fudhatuutiin waa hedduu waan waliin kaafteef gama Zaar poodkaastiin galatoomii ulfaadhu isin jechuu barbaada. Zaar poodkaastii isinillee asiin nuwamuu keessaniif baay'ee galatooma. Akkasuma daawwattoonni keenya Zaar poodkaastii miidiyaa ganaa amma lafaa dhufaa jiru. Kanaafuu isin hunduu bira dhaabattanii subscribe share waan hunda gochuu laayikii gochuudhaan akkasuma namoota bira hin gahin bira geessuudhaan wal jajjabeessuu qabna. Kanaafuu Zaar poodkaastii bira dhaabadha jechuun dhaamsa keenya galatooma. Tole galatoomii ulfaadhu. Tole daawwattoota Zaar poodkaast sagantaa keenya kan mudannoon muuxannoodha jedhu jalqabarraa hamma xumuraatti waan faana nu fuutaniif yookiin waan qaamaaf qalbiidhaan nu hordofaatiin turtaniif galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada. Kan biraamoo kitaaba imala jiruu kan Abdurrahmaan Muhammadii fi Abdiisaa Maammaatiin barreeffame. Kitaabni kan barreeffameen qubee afaan Oromootiin baraa fi furguggoo gadi jedhanii bira darbanii seenaadhaaf ol kaawwatan jedha Oromoon yoo mammaaku. Dhaabni kiyyoo sakaallaa fi lugaamni kaleessaa seenaa faateetu jennee kitaabicha qubee afaan Oromootiin barreessinee gadi baane. Jetti dargaggeeyyiin umrii lafaa dhufaa Abdurrahmaan Muhammadii fi Abdiisaan Maammaa. Kanaaf immoo kitaabicha bitattanii dubbisuu jalqabdanii seenaadhaan masakamtanii daandii dheeraa kitaabicha wajjin eega tarkaanfattanii booda dhandhammii bareedduu yoo habbuuqatanii siin quufamne tan daa'ima jettuun dheenginee kitaabicha qubee afaan Oromootii fi luqoota afaanichaatiin barreessinee gadi baane jedhan akkanuma kanamti. Isinis kitaaba bitattanii dubbiftanii waa hedduu akka irraa hubattan shakkii hin qabnu. Nutis asumaan bitadhaa dubbisaa irraa fayyadamaa dhaamsa jedhu qabna. Kanaaf immoo Oromoon yoo mammaaku dubbii fi uleen gabaabduu wayyaa jedha. Kanaaf immoo jalqabarraa hamma xumura sagantaa keenyaatti waan faana nu fuutaniif waan qaamaaf qalbiin nu duuka buutaniif galatoomaa ulfaadhaa kan facaafanne haa margu ijji nagaan wal nu haa argu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.